والله بغنوف قمد يا إجولي مركز روضة الطالبين hordoftoota keenya seenaa garee tanaa yoo barachuu feetan gizeedhaan furadhaa harkatti qabadhaa daftaraaf qalamaas itti qophaa'eetii walaloo barreessee yeroon tiyya geenyaan dhufeemii beellamaan arra garee tanaa warri eebba jiran sadi hoggaa ta'u barattuu takkaa fi amirroota lamaa jalqaba irratti congratulation jennaan gaawalumaan durattuu duraanii arra waatolee jaalalloo muraanni maaliif yoonaan jette ati laalteen gartuu joolleen eebba jirtu arra amirranii waan biraa seetee bar wanni masaanuuwwan akkatti aaraniif yoom akkana see'an isaan silaa duraan bar kufaatii ijoollee eeggachaa turanii duuba arraan tana maal waa dubbatti ree deeggarsa rabbiitiin boqonnaa jalqabaa kunoo xumuranii maashaa allaa tumbar ijoolleen durattis roorroo fittin dhiiftu mee inuma laalaasa akkuma itti isiin nama gammachiiftu kaayyoo qabatte san galmaan geessu malee halkan gadin ciiftu jeequmsa madaamii kanallee ilaaltee of keessa hin kuftu fuuldurallee rabbiin isaanaa gargaaru kunoo tana ijoollee waan itti qabatte hojiidhaan garsiiftu dura buutuu hunda haadha xiqqaaf guddaa baga geesseen qoftiin sitti xiqqaatullee baganuuf gammadde wallaa yaadde biiftu hammumaan arkeemii wanni fuula hundaan akka arra akkatti iftuuf dubbiin lafaa miti dura buutuu taatee isiidha tanummaan barsiisaadha wajjin ilaa hanga asii ijoolleenis deemte gammachuttiin dhuftu ammallee jabaadhuu siin jenna gaasiister mormituun tee hundi arrammoo haa raftu abshir fuuldurallee nurraa hin rakishtu ijoolleen akkanaa duraanis qaalumaa eega arra geessan ol kuttee barteessan daran jabaattanii fuulduratti deemnaan ganaallee olumaa namnummaan ol seenee isin keessaa ba'e imaana dhabuudhaan osoo gadin taa'in kan arra isinii wajjin hin milkaa'in osoo gaafatanii mee maaluma himaa atiis baga geesse qoma dhiibi wallahi itti aantuu teenya yaa sister Haliimaa tartiiba eebbaatiin itti fufnee hoggaa galmee markazaarraa dhiheeffanne ragaa ammas nama cimaa tokkoon laalee arka yaa saa'iba kiyya maaliif lallaaffatta maali rakkoon kan kee gad si hin geenye marqaan haa ta'uuti adabadhuu taa'i joollee hin qaqqabin as keessatti harkaan dhiifama gaasiister bar dubbinnaan kute baganuuf gammadde atiis umurakaan Allahu akbar ijoolleen teenya tun eega as dhufterraa ilaa hanga arraa takkaa dhiifteen beeytu ammaasis ta'aabbii karaa gaarii kana baratanii haqaan irra deemuu kanaaf eega gammachuudhaa waa hin qaban gaabbii hojii isaanii kanaas irraa haa jaalatu maashaa allaa rabbiin itti fufuu malee as keessaa hafanii ganda tiktok dhaquun ofiifuu adabbii baga jabaattanii barattan cimtanii yaa qaqqashxii teenya kalaama rabbii eega arra gayan yaa rabbi sin dhibduu nuu laaffisiif jabduus tan duraan fagaattees isaaniif dhiheeysii riskiin isaaniillee yoo duraa xiqqaatte harki kee bal'aadhaa itti nuu wayyeeysiif kan itti lafa'ee arraan isaan ga'ees jazaan kee jannata haa ju'uuni rabbiin mee ustaaz uweeysiin keessaafuu addatti ijoolleen lamaan sun tan amirummaadhaan markazaas utubdee osuma deemtuuni isaa wajjin qabdee akkam namatti tola hoggaa arraan tanaas quraana kattamtee onneerraa gammaddee adawwii rooraftu waancaa injifannoo sammii keessa qabdee hiyaatan biraa kuttee dhooqa tiktok buute bar waasitti nafne gandini gammadee laalteen gartuu kun osuma qofaa gaddee argaan kee hin tolu toora kanaa badi jinnii mataa dhaddee Allahu akbar
Dhiiroo ammaan tana osoon je'ee faarsee yaa qashxii qacalee bissii bibbisilee qanxuu sanyii mootii tammallaa buskutaa aboodhii silakki hangana dhageenyaa maammadoon histiidhaaf biraan kuta je'ee ciqilee rukutaa siif himeetiin jira. Joollee tana ijaan seeraan ala laaltee yaamuuma baalagee na argita gaaboo yooniin gurra sirraa hin darbinan lagee. الله أكبر. Hordoftoota keenya seenaa ijoollee arra gammachuurra jirtu isin kanaan dura hin dhageenye illaan. Waa quban qabdan jabaallee rabbumaa bartun ijoolleen jabduu waa'ee isaan kanaa osoo gaggaafatte yaa jaalalloo kiyya siif himaa bar ollaan utubdoota garee biiftuu fi haliimaa seenaa isaanii himaa kun jarri ciccimaa biiftuun inuu biiftuu tan akkam seetemmaas boo haliimaa jeelaan. Dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa akkanaati. Guyyaan itti addaan namaaf babaatu laal qabxiin nama hundaa ustaazii dhaga'ee warri tasgabbiidhaan garee keessa taa'ee kunoo galma ga'ee fataa jechaa jira asitti wal ga'ee kan xiqqaa fi guddaa. Dhugaa dubbachuudhaaf nama meeqaa jira sababa gareen tun as jirtu milkaa'ee kan arra dhaga'eef kiniina diiniitiin gurri duraan duudaa. Hordoftoota keenya naaf hubadhaa isin biiftuu fi haliimaan bar wanniin dhaadessuuf isaan kun lamaanuu qulfii markazaati hubadhaa akkasitti as ga'uu gareetiif qoonni isaanii guddaa akka nama gareetti ustaaziilleen bahee turee yoo deebi'e isaan hin oriyan malaan fakkeessanii ammas yeroo hunda akkuma haqaattuu ustaazatti aansee namni seenaan garee ol qaqqabee faarse isaan lameen kana markaza kanaafis wirtuun lafee dugdaa. Hangaan fedhe faarsuus. الله أكبر. الله أكبر. Hangaan fedhe osoon arra isaan faarsee haasidoota aarsees isaaniif ni malam. Nama tokko faarsuuf hojiitu laalama. Barattoonni kunis faaruu shaameetii fi milkii boruu feenaan akka isaaniitti markaza tattaa'aa jennaan yeroo hunda imoo lama lamaan. Biiftuu fi haliimaa dabalatee ammas jirti umurakaan. Beekuu qabdan aalii wanni yaamaa jiruuf arra isaan sadeen faraqaan akka hin daganneefi isaan sadeen kana kan sababa ta'ee arra garee tanatti nuun eege mirqaanaa warri akka shortaa balbalarra taa'aa tan dur haada kuttee arra fiigaa dhufte muka jabaan dhahaa ala gaddeebisaa nurraa harree gaanaa. Aalii teenya amma hubattanii miti ilaal ijoollee tanaatu boqonnaa jalqabaa arra galmaan ga'ee as keessaa milkaa'ee afeerraa nuun ga'ee masaanuun isaanii itti seennaan gaddi amma ciiftee aaddi. Duuba ijoolleen teenya jabaattee barachuuf wahii qabdii badii nagayaa fi fayyaan eegaa arra gayan itti fufaa jennaan kan eebbarra jiru barattoonni keenya arra nam sadihi. Yaa bada hinaaftu eegaan dhufee silaas arra ijoollee teenya shaashaa godhee galuun kiyyalleen hinaftu hedduu hin rakkatin yoo fudhachuu feete malee narraa qayyii ammaas as keessatti ukkaamamuun keessan arra hafan qabuumee si dhageeffannaa ofirraa buqqaasi koottuu takka iyyi abootaa ilakki ambeekaatiin ja'aa mooraa isaa jeeyixee poolisaan sin qabin uyeesii aliyyi. الله Maashaa أكبر. Allah. Maashaa Allah rabbiin hamtuurraa haa qabu gootichi keenya kun amala isaattis ganamaaf galgala garee gubbaa taa'ee ijoollee barsiisu gonkumaan dadhabu dhugaa dubbachuudhaaf kan ijoollee tana guyyaa kanaan ga'e leencumaan siin je'e waan inni barbaadu rabbiin haa dhaqqabu. Haa ta'u malee gaa leenca isiniin jennaan warri akka gowwaa irran barbaadinaa eegee duubaan qabu. الله أكبر. Warri haqan feene aaraan ukkaamamuus qabxii gaarii fideetii gammachuurra jira kan barnootaaf deemu akaalifa ta'ee warri ijoollee teenya qaraatiirraa dhorruus shanshalata sa'aatiin haasa kaalamu warra lafa'eefis hojiin isaanii kun ija haqaasaniin boru yoo laalamu warri injifate isaanii jedhamee hundaaf haa labsamu. Koottaa meena jala tartiibni kan biraa kan karatti dhaabne tokkotu as jira ammaas hin kunneetii akkuma
bakkuma sanirraa nu wajjin qabaagamee haa finnu irraa biiftuu fi haliimaan hoggaa eegalame eessatti akka dhumu beekuu yoo baannallee tartiibni amiraa sadaffaaf afraffaan wal jalaa hin hafnu walumaan nu ga'ii naan jedhamee arra gandaanis wal barraa. Hordoftoota keenya waa rabbi na baasee yoomna qofa baase isinillee baase eega ijoollee tana ana yaadachiisee dhiisi nagayumaa arramee maalittiin isaan kana dhiisee jedhama zaalima. Abshir sin daganne hedduu loluun baddin an dhufeetiin jira yaa Doktor Muslimaa. Hoggaan maqaa yaame isin tartiibumaan katabadhaa aalii amirri sadaffaan Doktor Muslimaadha nama fooyyensee intum nama cimaadha amirri afraffaan hayaat rijaalii gatii ijoollee tanaa oluma haa oofu mee ammallee rabbiin tun duraanuu qaalii balaan feete buutus jajjabeessuun dhiifnu yoomillee ijoollee diinii jabeessitu mee akkanuma laala. Maaliif akka ta'e ani hin beekne garuu jajjabaachuun namaa maaliif akka garii garaa mammadeessu nuti eega dhufne nama itti fufneetuma ijoollee eebbifamte tana dhaadheessinee gantuu hiraarsinaa yoo dadhabde kaatee dura haadheessitu dhiiro maalirraa hiwanni irraa ijoolleen tun waliif hinaaftuuf jajjabduulleen tarii itti jajjabaattee yoo qabxiin isiidha xiqqorraa hanqate. Akkamittiin dhaba jettee haa hinaaftu maaltu hinaafsise nyaara guggursise naan jettarree laaftu sodaadheetiin jira warri qiccimaan sun of eeggattan malee faateen hoggaa ofiif nama jalaa kufte lubbuu naman dhiiftu. Osaan jiruu beekaa waanuma dhugaati wanniin himaa jiru isiniif dhiheessuu yoo barbaaddan ragaas. Hojii isaan kanaa hedduun lafaa qabaa yoo barbaaddan ammaan fidee isin dhaqqabaa akkam jettan duuba dhageettiif argaas adda booda boochisuutumarraa deem ati hin beektu malee obbookum ummanni laafinuma kanaan lafan nama darbaa mee wayiifiin ja'a ati kan barana fuudhuun fedha ju'uu suuta deem jaalalloo. Yoo haafaaxeen qabdee dirqiinarraa baaftuu feete malee kalloo dubbii waasiin gallee kan bakkayyuu dhaqee bishaan meeqa dhuge anuman gaafattu amala intaloo meeqaan argetan ustaaziin isii yoo sirrooyte je'ee kenneefii dadhabe akeekkachiisuudhaaf hogguu kaardii keelloo teessumaa beekaga antiyyaan sodaadhe xifaafaaxee jalloo. Maaliif yoo naan jette ganama yoo karaarra garte miidhagina keessa jaluma gorortaa eega mana galtee hoggaa isii ilaaltee mana kana keessaa osoo dura fiiduu dhaaba manaa kortaa suuta tarkaanfachaa tan diinii baratte aqlitti ilaallachaa deemuutu gaariidha je'eetuma gurbaa waaniin ansiif je'eef itti dhuftu gartaa deemati duraanuu barnama mokkortaa. Sumayyootii teenya dhageessanii miti nuti waliif dhaabne jaarsinis qaaliidha akka durattiitti karaarraan argattan abbaan jajjabaatee barumsaan hin cimne keessaafuu ammafaa dargaggoonni baay'een kan ofii hin baranne kan wallaaltuu fuunuuf nuti ni maraanne waliin jechaa jiran toora fittiin baanuu tan jabaatte gizeen quraanan kattamne yaanni isaanii kun ajaa'ibeetiin gaaffiitti dhiheesse ofiifuun baranne tan baratte jechuun keessa maali garuu jennaanii yaa shaame ilmaan hin kasaaruu naan ja'an eega ofiif kasaaramne halkan gaarii bulaa hordoftoota keenya isinirraa deemne assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.